walii galan alaa galan. Ibsa eegdota warraaqsaa Oromiyaa. Uummanni Oromoo qabsoo barootaaf taasisaa ture keessatti tokkummaa isaa cimsachuun injifataa ta'eera. Ammas haaluma wal fakkaatuun bilisummaa fi walabummaa goonfachuuf jabinaa fi tokkummaa isaan falmachaa jira. Uummati Oromoo harkoota gabrummaa jaarraa tokkoof walakkaa oliif irra ture ofirraa kuffisee mirga abbaa biyyummaa isaa deebisee goonfachuuf bilisummaa diinaan sarbame deebifachuuf walumaa gala hiree ofii murteeffachuuf wareegama qaqqaalii baasaa tureera. Keessumattuu qabsoon bifa adda addaatiin deemaa ture bifa tokkummaa Oromoo tiksuu fi qindoomina qabuun erga hoggansa adda bilisummaa Oromootiin eegale asillee wareegama ulfaataa baasee jira. Rakkoolee adda addaa fi bu'aa bayii hedduu keessa darbee as gahe. Waggoota 5 darban keessa qabsoon hirmaannaa olaanaa uummata Oromoo bal'aa erga hoggansa adda bilisummaa Oromootiin eegale asillee wareegama ulfaataa baasee jira. Rakkoolee adda addaa fi bu'aa bayii hedduu keessa darbee as gahe. Waggoota 5 darban keessa qabsoon hirmaannaa olaanaa uummata Oromoo bal'aa addatti ammoo qeerroo fi qarree Oromoon deemaa ture. Lubbuu kuma hedduu itti wareegamee fi qaamaaf qabeenyaa hedduu itti dhabeen akka diinaaf hin jilbeenfannee fi tokkummaan isaa humna diinaa laaffisuu danda'u diinatti agarsiiseera. Jijjiiramni dhufee bilisummaa uummataa osoo abdatamuu waggaa tokko booda garuu waan hunduu deebi'ee dheedhii ta'ee gaaffiin uummatichaa dhageettii dhabee inumayyuu sirna dur qabsoo meeqaan diigame deebisanii lubbuu itti horuuf maqaa tokkummaa Itoophiyaa tiksuutiin mirga argame duubatti harkisuun fedhii fi hawwii uummataa ukkaamsaniiru. Uummati wareegama guddaa baasee jijjiirama fideera jedhee eegamuuf wantooti amma ta'aa jiran naasuu rifaatuu guddaadha. Qabsoon uummati Oromoo abbaa biyyummaaf, bilisummaaf, walqixxummaaf, dimokiraasiif, olaantummaa seeraaf, mirga dhala namaatiif taasisee fi itti wareegame karaarraa akka maqu kanneen barbaadan afaan faajjessitoota, ayyaallaallattoota, gantoota, hattoota, dantaaf buleeyyii fi jalagaltoota qofaadha. Oromoon yoo mammaaku harki hanna bare dooluutu sosso'a jedha. Sirna EPRDF keessa kanneen warraaqsatti makamne ofiin jedhan sirna dimokiraasii uummattoonni biyyattii amaanaa itti kennatan osoo oolanii hin bulin dugda itti galanii balleessuun marsaa lammeessoo bifa biraan heeraa fi seera jirurra ejjetanii ji'oota gabaabaa keessatti dalagaa gantummaa muuxannoo itti qabanitti deebi'uun waadaa nyaatanii lafarraa balleessan. Paartiin gadaa 3 oliif olaantummaa seeraa irra ejjechuun uummattoota biyyattii cunqursaa ture addatti ammoo gochaa hammeenya uummata Oromoo irratti raawwateen ajjeesuun, hidhuun, biyya ari'uun, saamuun, hiyyoomsuunii fi roorroo gita hin qabne raawwachuun beekamu gara sirna dimokiraasiitti nu ceesisa jedhanii abdachuun duraanuu gowwommaa ture. Sirni shororkeessaa terrorist EPRDF waan uummatarraan gahaa ture osoma beekuu maqaa ceehumsa jedhuun sobaa fi sossobaan uummata goyoomsee olaantummaa seeraa eegsifna jedhuun waraana labsuun lubbuu kumaatamaa balleessuun sirna federaalizimii qabsoo uummataan dhufe diiguu fi mirga dhala namaa sarbuutti gadi taa'e. Inumayyuu paartiin EPRDF mirga uumamaa fi seera addunyaan kan beekame dimokiraasiin uummata biyyattii wareegama meeqa itti baasee asiin gahe kana akka kennaatti ilaaluu filate. Murni EPRDF mootummaadha ofiin jettu gochaa hammeenya uummata keenya irratti raawwataa turteen
uummata keenya jumlaan manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhuun dararuu ajjeesuu qe'ee isaaniirraa buqqisuun baqachiisuu qabeenyaa saamuu fi manneen uummata keenyaa waliin gubaa ture ammas itti jira. Gochaa hammeenya raawwate kanaaf gadi jabeessinee balaaleffanna. Dhiittaa mirga namoomaa mootummaan Oromoo Walloo irratti raawwate gadi jabeessinee balaaleffanna. Uummanni Oromoo bal'aan golee Oromiyaa cufa keessatti mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuuf wareegama ol'aanaa qalbii baaseera. Addatti garuu Oromoon Walloo dhiibbaa fi dhiittaa gabroomsaa jaarraa oliif irraan gahaa ture miidhama hangana hin jedhamne miidhameera. Akka kanaan mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf wareegamni Oromoon Walloo baase olaanaadha. Haa ta'u malee rakkoo humnaa oliitiin mootummaan naannoo isaanii hin malle jalatti ramadamanii dararamaaf saaxila bahuun sirrii hin turre. Eegdonni warraaqsaa Oromiyaa uummati kun bulchiisa mootummaa Oromiyaa jalatti caaseffamee buluu akka qabu amantaa guutuun hojjechaa jira. Eegdonni warraaqsaa Oromiyaa Oromoon Walloo bulchiisa gaarii dhabuun badii uummatarraan ga'eef gadda guddaatu itti dhagahama. Yeroo ceehumsaa kana uummati Oromoo Walloo mootummaa ceehumsaa Oromiyaa keessatti bakka bu'aa ni qabaata. Waan ta'eef mootummaan waadaa uummattoota biyyattii nyaachuun sadoo mataa ofii qofaaf jiraataa ture kufee caccabuun akka burkutaa'e sabaa fi sablammoonni biyyattii hubachuun mirkaneessaniiru. Labsii labsamu kanarratti jaarmiyaaleen Oromoo kaayyoo uummanni Oromoo barootaaf irratti wareegamaa ture cina dhaabbatanii wareegama isaan irraa eegamu kaffalan cufayyuu eegdoti warraaqsaa Oromiyaa ni galateeffata. Fuula duraafis akeekaa fi kaayyoo uummata Oromoo akka galiin gahaniif ni jajjabeessa waliin hojjeta. Addi bilisummaa Oromoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo kabachiisuuf wayita murteessaa kanatti qabsoo hadhooftuu taasisaa jirutti hogganni jaarmiyaa kanaa dirqamaa fi itti gaafatamummaa olaanaa fi murteessaa fudhatee socho'aa jira, socho'uus qaba. Rakkoolee fi bu'aa bayii bara dheeraa keessa dabrame xiinxaluun qabsoo bilisummaa xumurarraan gahuuf bilchina adda ta'een yeroo hoggana furtuu ta'e kennu qaburra gaheera. Haala murteessaa kana keessatti hogganni martuu kaayyoo jaarmiyaa isaanii fi waliifis amanamaa fi galfata jaallan wareegamanii galmaan gahuuf daran cimanii hojjechuutu irraa eegama. Marii dhimma egeree Oromoo ilaalchisee ta'u irratti heeraa fi seera adda bilisummaa Oromoo irratti hundaa'uun caasaa gubbaa hanga gadiitti walquba qabaachuun murtoo barbaachisurra gahuun dirqama ta'a. Hogganni adda bilisummaa Oromoo waliigaltee mootummaa Itoophiyaa wajjin taasise sirrii akka hin taane hubatee kanaan boodas mootummaan seerawaa uummattoonni biyyattii filatu wajjin bakka qaamni sadaffaa addunyaa beekamtii kenneef argametti irra deebi'amee waliigaltichi bifa sirrii ta'een ilaalamuu qabaa jenna. Haa ta'u malee hogganni olaanoon adda bilisummaa Oromoo tokko tokko waadaa seenan dagatanii gantootaa fi kittillaayotaaf akka odeeffannoo kennan eegdoti warraaqsaa Oromiyaa irra gahee jira. Marii caasaa jaarmiyaa kana ala murtoo tokko tokko dabarsuuf yeroo tattaafatan hubatameera. Walumaa gala heeraa fi seera jaarmiyaa malee kaayyoo dhaabichaa kanneen qancarsuu fi gufachiisuuf sosso'an argaa jirra. Gochaaleen hammeenya akkanaa kanneen atattamaan dhaabbachuu akka qaban hubachiifna. ABO'n yeroo gabaabaa keessatti walgahii hatattamaa godhatee namoota maqaa hogganummaa fi
sabboonummaa akkasumas maqaa tokkummaa Oromoo do'oo taasifachuun ajandaa farreen qabsoo bilisummaa Oromoo osoo gaggeessaa jiranii eenyummaa isaanii beekamee jiru seera naa'umsaa fi dambii adabaa adda bilisummaa Oromoo irratti hundaa'uun tarkaanfiin sirreessaa akka irratti fudhatamu akeekna. Haaluma kanaan koreen seeraa fi to'annoo miseensota adda bilisummaa Oromoo dirqamarra jiran hordofaa kanneen haaduu qarlamaa ta'anii qabsicha gufachiisaa jiran irratti gumii sabaatti dhiyeessee tarkaanfii seeraa fudhatuu qaba. Koreen kun seeraa fi haqarratti hundaa'uun miseensa dhaabaa jalarraa hanga hoggana gubbaatti to'achuu qaba. Hojii isaa mijeeffachuu akka danda'uuf koreen seeraaf to'annoo waajjira beekamaa fi sarara quunnamtii fakkeenya kan akka bilbilaa, poostaa, imeelii kan kana fakkaatan addatti qabaachuu akka qabu hubachiifna. ABO'n miidiyaa saboota cunqurfamaaf sagalee ta'an kan akka sagalee bilisummaa Oromoo, ONN fi kanneen biroo dhugaaf dhaabbatan daran akka uummata tajaajilaniif jecha handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti waajjira gadi dhaabbatanii odeeffannoo qulqulluu fi dhugaa tamsaasan yaadachiifna. Koongireesii Federaalaa Oromoofis KFO haaluma kanaan hoggansa isaa to'atee cimsuun akka socho'u yaadachiifna. Koongireesiin Federaalaa Oromoo mootummaa EPRDF wajjin qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf murteeffate qabsaa'aa tures. Murna EPRDF gaaga'amni olaanaan miseensota isaa irraan gahaa tureen hogganni olaanaan dhaaba kanaa qabsoo kanarraan akka of duuba hin deebinee fi isarrayyuu taree hoggansa gaarii sabicha bakka bu'uun argachuuf daran hojjetaa jiraachuutti amanna. Haa ta'u malee akkuma hoggantoota muraasa adda bilisummaa Oromoo hogganoonni KFO muraasni isaanii mootummaa EPRDF deggeruun akka sosso'aa turan ifatti beekama. Hogganni akkasii bobaa dhaaba Oromoo jala ta'anii warreen qabsoo uummataa duubatti deebisuu fi dantaa dhuunfaa isaaniif qofa hojjetan xaliilee baasuun akka seeraa fi dambii ittiin bulmaata dhaabichaatti tarkaanfii sirreessaa irratti fudhatu cimsinee hubachiifna. Dhaabbileen lamaan adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n kaayyoo uummati qabsaa'eef galiin gahuuf wareegama kamuu akkuma armaan dura kaffaluuf murannoo kan qaban ta'uu eegdonni warraaqsaa Oromiyaa amanee jira. Kanaaf jecha dirqama Oromiyaa gara bilisummaa fi dimokiraasiitti ceesisuuf isinitti kenname hojiin akka argisiiftan cimsinee isin yaadachiifna. Kanaaf adeemsa karaarraa maqee fi qabsoo uummataa duubatti harkisaa jiru gara karaa sirriitti deebisuun dirqama ta'a. Eegdoti warraaqsaa Oromiyaa jaarmiyaalee mirga uummataa isaaniitiif falmaa turanii fi jiran cina dhaabbatee waan lammiileen Oromiyaa murteeffataniin gumaacha isarraa eegamu of qusannoo malee akka taasisu hubachiisa. Jaarmiyaaleen Oromoo uummata isaaniitiif dhaabbatan ceehumsa kana milkeessuuf waan isaan irraa eegamu hunda akka godhan shakkii hin qabnu. Kanarraa ka'uun jaarmiyaalee Oromoo jiran keessaa addi bilisummaa Oromoo fi KFO'n ceehumsa karaarraa maqe karaa sirriitti deebisuun akeeka uummati qabsaa'eef galiin gahuuf akka hojjetan murteessineerra. Dhaabotiin Oromoo kanneen hafanis keessi isaanii gilgaalamee waahila dhaabota kanaa akka tahan akeekameera. Kanuma waliin yeroo walxaxaa kana keessaa baanee hanga barii bilisummaa arginuuf mootummaa ceehumsaa bu'uureffamu kana keessatti murtoolee armaan gadii murteessinee dabarsineerra. Tokko, dheerinni yeroo ceehumsaa miseensota caffee naannoo Oromiyaatii fi bakka bu'oota hawaasaa
garagaraatiin kan murtaa'u ta'a. 2. Lammiileen Oromiyaa yeroo ce'umsaa kana keessatti koree ce'umsaa jaarmiyaalee lamaan adda bilisummaa Oromoo fi KFO irraa tolfamaniin hoogganamu. 3. Eegdonni warraaqsaa Oromiyaa lammiileen Oromiyaa jijjiirama kana fiduuf itti wareegaman qabsichi butamuun karaarraa maqee dantaa warreen farra Oromootiin akka ta'utti tolfamaa jiraachuu isaa sochiilee ta'aa jiranirraa tolchinee hubanneerra. 4. Eegdonni warraaqsaa Oromiyaa akeeka qabsichaa bakkaan gahuun Oromoota lubbuun jiran hundarra kan eegamu ta'utti amanu. Kanaaf jecha hanga mootummaan ce'umsaa walabatee akka biyyattiitti ijaaramutti eegdonni warraaqsaa Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa to'achuun dhuunfachuun fedhii fi dantaa lammiilee Oromiyaa guutuuf bulchiisa haaraa mudeera. 5. Mootummaan EPRDF sirna bulchiisa naannoo Oromiyaa keessaa sochii kamirraayyuu akka seeraan ogguramee fi gocha shororkeessummaa waggootii dheeraaf uummatarraan gaheen seeraan qoratamee itti gaafatamuu eegdoti warraaqsaa Oromiyaatiin murtaa'eera. 6. Kanneen aadaa fi duudhaa Oromoon jaallatu maxxanfatanii uummaticha afaan faajjessuun gabrummaa jalatti hambisuuf tattaafatan qaamolee hawaasaa kanneen akka maqaa abbootii gadaa, maqaa hayyoota Oromoo, maqaa daldaltootaa fi kan kana fakkaatanitti dhimma bahuun lammiilee Oromiyaa burjaajessuu irratti bobba'an akka gochaa hammeenyaa kanarraa dhaabbatan akeekkachiisna. Kanneen dantaa uummata kanaa gara dabarsanii beekamtii argachuuf jecha dhimma ofiif tolfachuuf itti fufan irratti tarkaanfiin seeraa akka fudhatamu jabeessinee hubachiifna. 7. Paartiin waggoota darbaniif biyya bulchaa ture EPRDF Oromiyaa keessatti farra guddinaa fi dimokiraasii akka ta'e uummati martuu kana kan beekudha. Gochaalee hamoo paartiin kun uummata Oromoo irraan gahe ilaalchisee marii dheeraa taasifameen paartiin kun shororkeessaa terrorist akka ta'e irratti walii galameera. Kanarraa ka'uun paartiin kun guutummaa Oromiyaa keessatti sochii kamirraayyuu ugguramee badii sirni kun bakka garaagariitti uummatarraan gahe qaama seerawaa taheen qoratamee seeratti akka dhiyaatu murteeffameera. 8. Guyyaa labsiin kun maxxanee eegalee lammiileen Oromiyaa paartii shororkeessaa EPRDF kana wajjin miseensummaa fi bifa birootiin fakkeenya wiirtulee daldalaa, dhaabbilee barnoota dhuunfaa fi tola ooltummaa kan kana fakkaatan hidhata qaban yakkarraa walaba ta'uu isaanii barreeffama irratti mallatteessaniin iddoo akeekametti sa'aatii 48 hin caalle keessatti akka xumuratan hubachiifna. Bakka itti iyyatan kun yakkarraa walaba ta'uu kan mirkaneessuu fi yeroo qaamni dhimmi ilaallatuun gaafataman kan kennamuuf ta'a. Qajeelfamni kun lammiilee Oromiyaa kanneen hojii dippiloomaasii irratti ramadaman miseensota paarlamaa fi dhaabbilee addunyaa keessatti bakka bu'oota ta'anis ni ilaallata. Yeroo murteeffame keessatti kanneen dhiyaachuu didaniif seeraan ugguramanii akka to'ataman murtaa'eera. 9. Eegdonni warraaqsaa Oromiyaa nageenyi waaraan bara baraan akka jiraatuuf fedhii uummataa haalaan hubachuun akka barbaachisutti amanuun kanarratti hundaa'uun murtoo jajjaboo hooggantoonni irratti walii galan hojiitti hiikuuf qaamoleen caaseffamanii dhimmi ilaallatutti dabarsuun yeroo jedhametti hojiirra ooluu isaanii hordofee mirkaneeffata. 10. Yeroo ce'umsaa kana keessatti caasaaleen tajaajila uummataa kennuuf armaan dura diriiran itti gaafatamummaa tajaajila isaanii kennu itti fufu. Namoota ce'umsi kun akka bakka yaadame gahuuf akeeka qabaniin hoogganamu. 11. Lammiileen Oromiyaa yeroo ce'umsaa kana keessatti siyaasa, dinagdee, hawaasummaa fi aadaa ofii barbaadan
mootummaa ce'umsaa naannoo Oromiyaa gargaaruun ijaarrachuu ni danda'an. 12 dhaabbileen addunyaa adda addaa kanneen akka mootummaalee gamtoomanii gamtaa Afrikaa dippiloomaatonni biyyoota adda addaa tokkummaa Awurooppaa dhaabbilee miti mootummaa fi dhaabbileen mirga dhala namaatiif falmatan hundi mootummaa EPRDF carraa uummati biyyattii kenneefitti gargaaramee of jijjiiree biyyas jijjiira jedhamee osoo eegamuu kana gochuu dadhabuu isaa fi inumayyuu biyyattii rakkoo walxaxaa biraaf qopheessee akka jiru haalaan hubattaniittu jennee amanna. Kanaaf hariiroo siyaasaa fi dippiloomaasii sirna EPRDF waliin qabdan akka addaan kuttan cimsinee isin gaafanna. Dabalatas murtoo lammiileen Oromiyaa sirna EPRDF kanaa fi fakkaattota isaa hundeerraa buqqisanii jijjiiruuf fudhatan kanaaf beekamtii kennitanii uummata biyyattii gara nagaa fi dimokiraasiitti ceesisuuf tattaaffii godhamu wajjin akka dhaabbattan irra deebinee kabajaan isinitti dhaammanna. 13 dippiloomaatota magaalaa Finfinnee keessa jirtaniif. Dippiloomaatoti Finfinnee keessa jirtan nageenya keessaniif jecha sochii keessan naannoo mooraa embaasii qofa akka ta'u isin hubachiifna. Waajjiraaleen ambaasotaa fi manneen jireenyaa dippiloomaatotaa sa'aatii 24 walitti fufiinsaan humna addaa eegdota biyyoolessaa Oromiyaa irraa ramadameen kan eegamu ta'a. 14 eegdonni warraaqsaa qaamni kamuu sirna bututee kufe kana sophoo fi gargaarsa godhuufiin farra nagaa fi dimokiraasii akkasumas faallaa dantaa uummata bal'aa fuuldura dhaabbachuu akka ta'etti hubata. Gama keenyaan paartiin shororkeessaa EPRDF wajjin haasaa bifa kamiiniyyuu taasisuuf balballi cufamuu isaa jabeessinee dhaammanna. Garuu mootummaan ce'umsaa Oromiyaa mootummaa ce'umsaa sadarkaa Itoophiyaatti hundeeffamu keessatti qooda irraa eegamu gumaachuuf qophii ta'uus hubachiifna. 15 mootummoota naannolee miseensota Rippaabilika Itoophiyaa ta'an yaada murtoo Oromiyaan fudhatte wal fakkaatu qaban waliin hojjechuuf qophii ta'uu keenya beeksifna. Warra murtoo nuti fudhanne kana fudhachuu barbaadaniif gargaarsa barbaachisu hunda gama mootummaa ce'umsaa Oromiyaatiin akka taasifamu hubachiifna. Haaluma kanaan sabaaf sablammoota biyyattii keessa jiran maraaf murni EPRDF maqaa Oromoon bu'aa injifannoo qabsoo butee dantaa biraaf tattaafachaa ture akka Oromiyaa fi lammiilee Oromiyaa bakka hin buune jabeessinee hubachiifna. 16 dhaabbilee waloo dhuunfaa namtokkee fi meediyaalee magaalaa Finfinnee keessa jirtaniif. Lammiileen Oromiyaa cunqursaa fi miidhaa mootummaa EPRDF irraan gahaa ture jalaa bahee sirna dimokiraasii ijaarrachuuf murteesse kana akka deeggartan isin gaafachaa kanneen murtoo uummata kanaa dura dhaabbattaniif rakkoo dhalatu maraaf itti gaafatamummaan kan fudhattan ta'uu dursinee isin akeekkachiifna. 17 ministeerotaa fi aango'ota olaanoo waajjiraalee federaalaa gaggeessitan hundaaf walitti bu'iinsa hanqisuu fi nagaa fi tasgabbii buusuuf jecha fulbaana 21/2019 jalqabee hanga ibsi kennamutti toora mana jireenyaa keessan qofatti akka argamtan murtaa'eera. Konkolaattonni mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaa hanga ibsi kennamutti akka hin sochoones murtaa'eera. 18 haala nageenyaa tiksuun wal qabatee seensaa fi bahumsa magaalaa guddittii Finfinnee kallattii hundaan ni cufama. Akkasumas daandiin balalii xayyaaraa keessaa fi idil addunyaa boolee hanga ibsi kennamutti guyyaa murtaa'eef ni cufamu. 19 dhaabbileen fayyaa qorattoota mirga dhala namaa fi gaazexootaaf qaama dhimmi ilaaluun hayyamni ni kennama. 20
lammiileen Oromiyaa raayyaa ittisa Itoophiyaa keessaa dirqama adda addaarra jirtan olaantummaa seeraa kabachiisuun yakka raayyaan ittisa biyyaatiin lammiilee biyyattii irratti raawwatamaa jiru akka dhaabdan jenna. Akka waliigalaatti raayyaan ittisa Itoophiyaa lammiilee biyyattii ajjeesuu fi dararama adda addaa irraan gahuu irraa dhaabbatanii qubsuma seeraa akka raayyaa ittisa biyyaatti isinii qophaa'etti akka qubattan gamanumaan isin hubachiifna. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa bakka seeraan hayyamamee fi alatti argame dirqama poolisii mootummaa naannoo keessa galuun waan isin hin ilaallannetti bobba'uun irraa akka duubatti deebitan cimsinee hubachiifna. 21 miseensi raayyaa ittisaa kamuu sarara daangaa federaalizimii mooraa qubsuma isaaf akeekame ala argaman hundi itti gaafatamaan matuma isaanii ta'a. Baajati raayyaa ittisa Itoophiyaa ittiin socho'u gibira uummattoonni Itoophiyaa baasaniin kaffaluun ta'uusaa dagatamuu hin qabu. Kanaaf jecha raayyaan ittisaa kun sirna burjaajee fi namtokkee tajaajiluu irraa gara nageenyaa fi tasgabbii uummatichaa eeguutti xiyyaafachuu akka qaban akeekkachiifna. 22 guyyaa gaafa mootummaan ceebsaa kun labsametti dursa hojiin hojjetamu guutummaa golee Oromiyaa keessaa hidhamtoota siyaasaa Oromiyaa keessaa manneen hidhaa gandeen baadiyyaa irraa hanga sadarkaa manneen hidhaa federaalaatti hidhamanii murna gabroomsaa kanaan hiraarfamaa jiran iddoo manneen hidhaa itti dhiyaatu cufatti uummanni bahee simachuun mana hidhaatii kan yaasu ta'a. Yeroo mootummaa ce'umsaa kana keessatti dirqama kallattii hundaatu raawwatee kan raawwachiisu caasaalee humna nageenyaa armaan gadiiti. 1 humna eegumsa biyyoolessaa Oromiyaa. 2 waaltaa qaruuxee Oromiyaa. 3 waraana bilisummaa Oromoo. 4 qeerroo bilisummaa Oromoo. 5 poolisii Oromiyaa. 6 farra shororkeessaa. 7 lammiilee Oromiyaa poolisii federaalaa keessa jiran. 8 lammiilee Oromiyaa raayyaa ittisa Itoophiyaa. 9 biiroo bulchiisa nageenyaa Oromiyaa. 10 miseensota tika biyyoolessaa Itoophiyaa. Humnooti armaan olii kunneen ajajaa fi qajeelfama nageenyaa kabachiisuu kan fudhatan waajjira humna eegumsa biyyoolessaa Oromiyaa irraayi. Humnooti Oromiyaa eegan ajajaa fi qajeelfama fudhataniin dantaa paartilee siyaasaa yookaan nama dhuunfaaf dhaabbatan osoo hin taane heeraa fi seera lammiileen Oromiyaa tolfatanii irratti waliigalan kabachiisuu tiksuu eeguu ta'a. Eegdonni warraaqsaa Oromiyaa adda durummaan daangaa nageenyaa fi olaantummaa seeraaf wabii ta'anii kan dirqama isaanii bahanidha. Yeroo mootummaa ce'umsaa labsame kaasee lammiileen Oromiyaa murtoolee darban kabajuun kan hojii irra oolchan ta'a. Gadaan gadaa xumura gabrummaati. Injifannoo uummata Oromoof fulbaana 20 2019 Finfinnee Oromiyaa.